بيفتو زكريا إني نفيت أنا عن جاسم وجرا وأنا نفيت أيام تنبيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما هركفوني جرتو سنججة هردفتوني صباح الدين أورو مانجلت تركمتم مرتكي سنو أكسي أرى فيديو هاريتا قبرديتين نسنيلو فيجرا أكسيتي واي جولنتي نبي عربا خيستي مدنو أدادا وان سام مدتاني يچو دارانتنا إراتيكو إسنف مدنو سن إراتيكو إسنف مويانا أكسيتي مال الجنة نمني بيجابي نمني مدنو كم ننجرو مدنو إسا akkataatti ibsatu namni hundinuu ni qaba garuu miidiyaa warreen biyya arabaa tana keessatti miidiyaa mudannoo isaanii itti ibsatan dhabanii mudannoo isaaniitti wajjin tattaa'aa jiran hedduutu jira akkasumatti ammallee garuu miidiyaan sagalee ijoollee arabaa ta'ee waan mudannoo ijoolleen arabaa mudatte ol baasee ummatatti gabaasaa jiru tokkollee hin jiru waan ta'eefin asumaaniin anillee waa'ee mudannoo arraan tanaa fidannee dhufnee keessummaatti yatanaa wajjin wal baraa gareessiitiin ichiisin dabarsaa isii wajji wal bara. Hordoftoota fi hordoftoota sa'aatiin yeroo jirti argamtan ani maqaan kiyyaa Zakariyaa Naanjana Suwaa barnoota gaarii isinii ani mudannoon nama jettee gaafaan hin tursu qaba. Maqaa kiyyeen jetteme. Biiftuu Zakariyaa xiqqoo sagalee ol kaasee akka hordoftoonni kiyyalleen si dhageenitti. Biiftuu Zakariyaa jaamti warra biyya eessaati? Ani garattuu Gaara mul'ataa aanaa baddannoo. Sagalee ta'e xiqqoo ol fuudhe akka si dhageenitti jechuudha. Aanaa baddannootti bakka dhaloota kiyyaa lagguma ijoollee jaamtii aladda dachaatu ijoollee. Asumaanuu warri nabii talee fi kanan beekne warra barnoota gaarii isinii ani mudannoo nama jettee akkasitti obboleeyyan kiyya magartuu Zakariyaa akkuma jettetti maqaan isii mucayyoon tun dhalattuu ijoollee gaara mul'ataa aanaa baddannooti akkasitti mee isumarraa akka afaan siirraa dhageenyutti ati eega biyyaa baate hangam takka? Ani amma waggaa lamaaf deema. Eega biyyaa baate amata lamaaf deemte. Amata lamanuu biyya Saawudii keessa turte moo Yemen fa'aa turte? Yemanii fi Suudii bittuu sabbaata shan kan ta'e karaa Suudii amma akkasii sagalee akkasii ammaan tana eegaan biyyaa bahee biyyaa deeme amata lama moo kanaan jiraa jette akkasitti mee karaa kanatti mudannoo maaltu si mudate mudannoo akkamtu si mudate mee waan irraa gaggabaabsitee nu himtume yoo qabaatte mudannoo tan ta'e nu himee xiqqoo sagalee ol fuudhe. Ani mudannoo na mudate gaafa tokko yaani daldala irraa akkasitti dalagaa hin deemne kanas biyyaadhaa machaatee jechuudha. Yeroo qabbanaa biyya Saawudii Arabiyaa keessatti dalagaa daldala irraan deemte moo eenyurraan deemte? Daldala irraan deemne dalagaa akkasitti akkatee kun uummata arabaa kanas dalagaa deemne yeroo sun waqtii qabbanaati jechuudha. Yeroo qabbanaa yeroo akkamaasan? Yeroo dhaqee waggaa mara dhaquu uummanni ni feetaan anjaasuma jira waan ni feetaa ayaan tanan beeku. Hayyee. Feetaan anjaan eeyyamaan jaan gargaru arma shitu. Afaan akkaan itti beekee narraa cufaa jiru. Maal sitti shidan isaan kun? Mukayyafa shidan. Mukayyafa tallaajaadha natti shidanii jette. Ni feetaan anjaan mucayyoon afaan hin beeytu afaan wallaala wajjin namni rakkoo gurguddootu isarra mudata. Mucayyoon afaan hin beeytu dalagaa dallaala irraan osoo hin ta'in akkumatti arabaa wajji wal harkattee dalagaa deemte jechuudha. Biyya arabaa Suudii Arabiyaa keessatti dalagaa deemte. Akkasitti ni feetaa jaanii mucayyoon waan ni feetaan anjaan tanallee hin beeku jette. Ammoo isaa wanni ni feetaa jaanii gaafatan mukayyafa. Mukayyafa waggaa jaan qabbaneessaa yeroo oowwaa biyya tanatti mukayyafa namatti shidanii akkasuma yeroo qabbanaallee arabni tokko tokko kan mukayyafa shidatu jira mucayyoo tana mukayyafa natti bananii jette. Mee ol fuudhi sagalee ta'eeti nuyi. Waggaa akkasina shidan aduma akkasii mucaan takka jettee toora kan isa naannoo san dalagaa turte. Manni gana guyyaa san azuma qabanii waliin nu fidan. Mucayyoo Oromootiin bakka azumaatitti wal agartan. Waan kan akka bijaanii namarraa dhufanii jiranatti aduun asiisaa kudha lama dhiyaanaan ayyaanni nu seena. Hayyee. Mucaan afaan ni beekti narra biyyallee ni beekti ganaa qofaaltee tumeettee uummatatti himti.
achiin ganaa raaca fangaatti waan hin barin jettu bareeka fayyadee summa jalatti wantu baraanuuf akkasitti mee irra nu deebi'e xiqqoo mukayyafni kun maal si godhee hangam takka mukayyafa kana sitti fidanii yeroo hangam takka mukayyafni kun sirra tura akkamitti maaltu sitti dhageeme miidhaa akkam sirra geessi mukayyafni kun. Mukayyafni gaana dibdibee na shidanii qabbanta kana hollachiista. Kuwana hollachiista. Hangam takka mukayyafa kana sitti banan. Torban lama kana. Torban lama yeroo qabbanaa mukayyafa keessa turteeti. Duuba muciyyoo sanii muciyyoo Oromooti wajjiyoo walgarraa muciyyoon Oromoo maal siin jette atillee maal jetteen mee nu ibsi xiqqoo. Muciyyoon gabaa rifattee tuma si akkam jeenii rifattee si. Yaa muciyyoo akka jaanii waan ta'an namarraa cufan qofti na bariin jennatti hin jenne beekta. Akkuma jaanii uuma kana firraa cufan qofti natti himii jetteen afaan Arabaatiin jechuudha. Gaafatanii tuma tuqaniitti bananii waan na gaafatan irraan beeku waan harkaan gaafatan ogaa isirra fuudhee gaafatan san. Ammanatti maaja'anii akkasitti narraa bariin jennu cawaan kanaaf gaafatan. Hedduu mudannoon isiidhaa nama kabalchiisti obboleeyyan kiyyaa akkuma dhageessan kanatti afaanillee waan itti akkaataatti himattu dhabdee maal jette waan halkan yeroo rafuu yaatan gaafattan san maalijii gaafadhu narraa waan san cufaa jiini narraa cufsiisaa jiini jette muciyyoon tun akkaatumatti mukayyafallee jechuus ni wallaalte waa takkas jechuu ni wallaalte yeroo qabbanaatiin akka malee mukayyafa jalatti dhukkeen irraa ka'aa turte afaan wallaalu wajjiin mudannoon hedduu isin mudatteetu jira mudannoo sanirraa namni ilmaan Oromoo kan biyya Arabaa tana keessa waan akkanaa mudatan hedduutu jira. Akkasumatti hedduu mudannoon tuni waan namallee gaddisiisu waan namallee kofalchiisu ji'a tokkoon. Ji'a tokkoon si gaddisiifti ji'a tokkoon si kofalchiifti akkasuma akka waarraa barattan abdiin qabaan isiniin jaa hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jaa akkasitti mee Sumayyaa mee Faati. Akkasitti obboleeyyan kiyyaa like, share, subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isinin jenna mudannoo akkanaa baay'ee qabannee isin dhufnee isin biraaf geenya inshaallah yoo rabbi jedhee viidiyoo gara biraatitti illee walitti dachaana hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti turtii gaarii isinin jenna waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isinin jenna.